Xumura geenyeerraa paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ja'affaa baatii caamsaa dhufu taasifamuu keessaa hafuuf murteessuusaa beeksise. Paartiin Profeesar Mararaa Guddinaan hoogganamu kun waggaa barannaa irra deddeebiin miseensonni isaa jedhamuu fi waajjirri isaanii cufamuu ibsuun hirmaachuu akka rakkatu ibsaa ture. Ta'us murtee xumura torban darbe koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa mari'atee murteessuusaa itti gaafatamaan waajjira dhaabichaa obbo Xuruunaa Gamtaa BBC'tti himaniiru. Obbo Xuruunaan galmeen kaadhimamtootaa boor xumuramus paartiin isaanii kaadhimamaa tokkoyyuu hin galmeessisne jedhan. Dabalataan dhimma kanarratti hooggansi dhaaba isaanii ministeera muummee Abiy Ahmad waliin mari'atus fala hin finne jechuun himu. Egaa hamma yoonaatti waajjiraaleen keenya kan banaman hin jiranu kan cufaman malee keessumaa immoo miseensoti keenya baay'eetu hidhamanii jiru. Keessuma keessa godinaa fi aanarra kan jiran baay'een hidhamanii jiru. Waajjira olaanaa irraa namoota filannoo kana qindeessan jedhamee nama 5 ramadaman keessaa namooti 4 mana hidhaa keessa jiru. Jarri kun amma yoonaatti nuuni qabne kanaaf guutumaa guutuudhaan afaan guutan dubbachuu kan hin danda'u maanni filannoo kana keessa dhiibamnee ba'uu keenya sabni biyya keenyaas sabni addunyaas hawaasa addunyaas akka nu beeku kana ibsuun fedha. Boordiin filannoo guyyoota dabalataa dorgomtoonni yookiin immoo kaadhimamtoonni itti galmaa'an kennee yookiin immoo eeyyamee ture. Isin akka dhaabaatti kaadhimamtoota filannoof galmeessiftan qabdu? Hirmachuu nu hin dandeessifne gama boordiitiin qofa guyyaa galmee dheeressuun gam tokkeedha qeenxee tokkittiidha. Isheen waa tokko gochuudhaaf hin dandeessu. Dirreen siyaasaa mijataa ta'uutirra jira. Walii galteen uumamuutu irra jira jennee kan gaafataa jirruuf kanaaf. Filannoo baranaa irratti akka hin hirmaanne kan murteessitan dhaabi keessan jechuu kiyya yoomi murteen xumuraa kan isin murteessitan? Egaa yeroo adda addaa filannoo kana keessatti hirmachuudhaaf waan yaaddoo nuti ta'u yeroo dheeraadhaa jalqabnee ibsaa turreerra. Egaa torbee darbe keessa miseensoti koree hojii raawwachiiftuu wal ga'anii dhimma kanarratti ibsi akkanaa haa kennamu. Kanaan duuba keessatti hirmachuu hin dandeenyu baay'ee nutti hammaataa jira. Haalli mijataa hin jiru dhiibamnee keessaa akka baanu hawaasa Itoophiyaattis ta'ee hawaasa addunyaatti miidiyaa argame hundumaa nuuf ibsamu waan jedhameef ibsa akkanaa baasuu dandeenyeerra. Tole murteen xumura torban darbe murtaa'e jechuudha. Mee erga yeroo dheeraatti eegalee yaaddoo qabdan ibsaa turtanii garuu abdii qabna turre eegaatuma turre jettanii anis immoo qondaaltonni dhaaba keessaniif kana baa'oo ministeera muummee Abiy wajjin akka mari'atan dhaga'een ture. Wanni kun dhugaa mari'atanii turanii? Dhugaadha mari'atanii turanii garuu wanti fure hin jiru. Facaatii isaa kana jedhee sitti muudhaaf hin danda'u ammaa fi garuu isaan asittis hoggurri paartii keenyatti geggeeffamuu nurraa salphachuu waan hin dandeenyee fi filannoo kana keessa galuudhaaf dhiibamnee keessaa baaneerraa siin jedhaan jira. Murtee keessan kana boordii filannoo biyyaalessaa beeksistaniittu? Egaa xalaa oofishaalii ta'een amma qopheessineerra. Har'a galgala yookaan boriitu ganama hin kenninaaf jenneetu jirra. KFO irraa obbo Xuruunaa Gamtaa dhageenye guyyaa biroo.